hiikaan ramadaana jechuun maal jechuudha? Ramadaanni eessa dirqama godhame? Bara kam keessa dirqama godhame? Makkatti dirqama godhame moo Madiinaa? Nabiyyiin keenya hoo sallallahu alayhi wa sallami bara meeqa soomana? Qalbii gabrootaa kanaatiitu ta duraan qabbanooytee akkas shimtaatee ta'isu gorsaan, qura'aanaan, zikriidhaan oowwee akkasii wal dalagaa sanirraa ramadaana jedhamee yaabama jira. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ما بعد أحبتنا في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوتوتا كينيا أكم عادات هيساني غرسي عريني نندفني سجنتان ننديهني خيطاني ديهاتاني دعوت شوراف قبويتان أنيس وربنا لافسي قبض ديهات دي أرى غافلين أنين جلقبا غافلين تيجاكنتي Ramadaan jechuu kana yeroo hundanuma dhageenyaami. Hiikaan Ramadaan jechuu maal jechuudha? Takka. Kana malee gaafiidhaan qabammas ittuma naafufa. Deebiidhaas waliin laaluudhaa teenya. Ramadaanni eessa dirqama godhame? Bara kam keessa dirqama godhame? Bara kam keessa dirqama godhame? Makkatti dirqama godhame moo Madiinaadha? Nabiyyiin keenya hoo sallallahu alayhi wa sallami bara meeqa soomana? Kana qofa miti ammas gaafin guyyaa tokko keessatti guyyaa lama soomanuu ni dandeessa. Guyyaa 10 soomanuu ni dandeessa. Guyyaa 3 soomanuu ni dandeessa. Ajaa'iban jettu. Kanaaf kana fakkaatu insha Allah ta'ala sagantaa teenya ta'arraa kana keessatti waliin laaluudhaa teenya dhihaadhaan isiniin ja'a. Tokkoffaa Ramadaana jechuun maal jechuudha haa jennu. Duraan dursinee maqaan Ramadaana jedhu kuni jecha afaan Arabaati. Islaamummaadhaan duratti illee jecha Ramadaana jedhu kana itti fayyadaman Araboonni. Qur'aanni dhufeetuma waanuma isaan beekan saniin Ramadaana jedhee moggaase jechuudha. Ramadaana jechuun hiikaan isaa oowwa jechuudha. Maaliif oowwa jedhame duuba? Wanni oowwa jedhameef waa hedduudha. Baatummaan akka Arabiidhaatiin moggaafamte tun hojiisiidhaatiin moggaafamte irra guddaan. Fakkeenyaaf yeroo hajjii keessa dalagan kana keessatti Dhulhijjaa jedhamee yeroo badheessaa Rabii' jedhamee akkasiin moggaafame. Ramadaannis gaafa baatii tana moggaasan ji'oota moggaasan san oowwa keessa jira jechuudha. Sanirraahi Ramadaana jedhanii yaaman. Amma biyyoonni addunyaadhaa maqaa Ramadaanaa kan akkaataa hedduudha yaaman. Iiraan faan, Bangladesh faan, Turkiyaan faan bakka Ramadaana jettu san Ramadaana jennee dha'ii yaaman. Biyyoota akka addunyaatti itti beekamu jechuudha. Warri lugaadhaa warri afaan Arabaa hiiku Ramadaana jechuu kana maaliif fi oowwa jedhanii yaamanii jedhaniiti waa hedduu haasawan hiikaan siidhaa waluma dhufa. Gariin akkini jedhan Ramadaana wanni fi oowwa jedhaniif gaafa moggaasan sanii maqaa baatota yeroodha moggaasan baatiin tun baatii oowwa keessa buute taate taakka jedhan. Lammaffaa gama amantiitti guas deebines diliidhaaf gubata jedhan. Maaliin araaramaan dila kheyriidhaa kanaanii shayxaanaas garaan gubatee macasiyaanis gubatti saniifuu Ramadaana kana yeroodha jennu waliif ni gala jedhan. Kana maleedhaas ammas nama kanaatiitu beelaa'ee awoo beela keessa gubadhe irra jedhanii agarre. Aboo arra beela keessa gubadhe jedhanii garaa kan akkasii walitti qabanii keessattuu namni akka gaazexeerii qabuufaan namni akka ammas nyaata obsuu hin dandeenyeefaan isaaniif beeka asumaanuu rabbi sanaa fayyisu du'aadhaas isaniif goona. Beela keessa gubachuu sun irraa ijaan kun akkini jammaas qalbii gabrootaa kanaatiitu ta duraan qabbanooytee akkasi shimtaatee ta'isu gorsaan, qura'aanaan, zikriidhaan oowwitee akkasi qaamni namaa barru yoonii fi du'ee qabbanawaadhaan agarre oowwee akkasi wal dalagaa sanirraa Ramadaana jedhamee yaabama jedhan. Gariin Ramadaana jechuun hiikaan isaa waan hidha jedhan duumeysa. Maalirraa jennaan akkuma duumeysi dhufee roobsee roobni dhiqutti inninis yeroodha dhufee
namni kuni haala hamaa firraa dhiqee aboo ramadaanaa bir ji'ee aboo bir ramadaanaa ji'ee firraa dhiqaa jedhanii warri kana ayyaamees ni jira. Warri ramadaana kana qophii ji'een illee ni jira. Arabootaatiitu dur shawwaala keessa loluudhaaf maali meeshaa tumatee habalee qaratee qophaawaaf sanirraa ramadaana jedhanii dubbatan jedhanii ati alaa kulli haa ramadaana jechuun oowwa jechuu suni hiikkaan isaa gara amantiitti guuniif as deebines kan ammas dubbanne kan maasiyaan gubattu sun faadha jedhaniiti dubbatan jechuudha. Gaafii lammaffaatiin naafe. Ramadaanni gaafam dirqama godhamee dura wanni hubachuu qabdan nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam Makka keessa waggaa 10 aqiidaa tawhiida qofa yaaman. Achi booda duuba salaanni eega dirqama irra godhamee waggaa 3 ammas turan Makka keessa. Walitti meeqata waggaa 13 ta'a jechuudha. Achi booda eegaa Madiinaadhaatti godaanan bara lammaffaadhaa keessatti Ramadaanni dirqama godhame jechuudha. Ramadaanni bara lammaffaa keessatti dirqama godhame. Bara lammaffaa keessa baatiitam keessa dirqama godhame. Ramadaanuma kana keessa dirqama hin godhamne. Shaabaana keessa dirqama godhameeti Ramadaana dhufaa taa'u baatii tana booda soomanaadha jechuun dirqama godhame jechuudha. Hayyee gaafii tanga ajaa'ibuun ooltanii dinqisiifachuun ooltan guyyuma tokko keessatti guyyaa 2 soomanuu guyyaa 10 soomanuu guyyaa 100 soomanuu maashaallah namni rabbiin godheef akkami sun jennaan hadiisa kanaan nu deebisa dhaggeeffadha. عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. كان جي حديث كان خيزة ترجمة ربي صلى الله عليه وسلم من مسومنا تكفر سيسي سوابني إسافيس هنغوما نمسو نمتجة إسا فرسيسي سنتك إلا الله هنغا نمتجة سوم مني سنتك قبجي خرب بين الران الرد آها سيلانو يوني في نمتو كسوم من سيفتي كوانغو يالا مسوم من تيتي خانكيتي في خساتي سيسابو خساتي چوني سر رافوري چومتي ربي نرجان إفبرا سيخن سبب صدقاتا تيتي سنين سيخن نيچو يوني في نم لمتاتي وري يالا من ننغا Yoonam kudhan taate hoo guyyaa 10 jennaan ka fayaa bushuraaka wayyaa gammachoote yaa nama soomana ifumaan hin furu je'ee warra nu dura dabre akka nuti fursiisaa barbaannu kanatti nama wajjiniin furan barbaadan jira. Laata nuti hoo yeroo furan geesse ni dhooyfannamoo nama fuula gurramoo yeroo masjiidatti nama wajjiniin salaan kan namni kanatti ijaannu eegu. Kanamne kanatti miskiinni ijaannu eegu akka waan isaan ijaa'in agarree horiinee bira hunnamoo moo saammanneeti ati naa wajji furtu ati naa wajji furtu ati naa wajji furtu jennaan yaa nama rabbiin naa wajji daldaladhu jeen sadaqaa tana jen namni nama fursiisuu fi namni sadaqaa kannatu nama rabbi amanee jen rabbiin qur'aana keessa subhaanahu wa ta'ala warra rabbitti amane jechuun warra kannatu jee dubbate. Mee waa si gaafadhu gaafii tana naa deebisi. Yoo namni tokko liqeessa dhufee si gaafate kawaa takka hin qabne yoo dhufe si gaafate awoo kuma 100 akkasiin ja'a. Laakiin ammoo illee maaliin siin ja'a hojiidhaas waa kan qabu mana kiraa tokko keessaas dhuma jira. Alaas fiifuu uuma si kakkadhataa waa takka hin qabu. Laakiin ammoo har'a kuma 100 si gaafate. اتقنتا نتيمه وربك مي ربي نزغا اتقنتا نما واتا كركانغا مخما دبتني قنتا مالك خنيچو خما دبدي سي خما تكاو تنغنتو هموما خنو في فيتو اتقنتا مالي اما بودن غاون ها غافي لما فادين سنغاود نما توكو نيكابا ميلال قبيني كانت تراغيا لكن وان نمرافود اكناجي سنغن Qabru tinggal malee. Numa ala lauli cegi. Awonu rada poka guyya fuudhan rasin waan injo simbeeku. Haa nama waan nama kan inni watti na kannani hin kannan. Haya nama tokko qabeenya qaba. Laakiin waan nama mee waan san fidi woo
يوني فيجي برون سي خنو جي برو درو كن نما كزيو مليانا نتقنتا أكنا تتقنتا أسمرتو هاسا تكون كبا نما تكودي تو نما تكون خما خودان غافا چوداف بيرتا ودا جيرا اسما خما خودان انكان نوجي بيرتا ودا جيرو نمي تكو دفه متي في وان دا بودان سي خنتا ما خما دبتا كده برسيين وغمن دي برسه خوني مال نانجي يچو سو خا خما خودان ندي دي خما دبنا مكان نايجي خني خما دبت خن دسمبر وجي دلدلتن برو رافوداني بيغا galgal kana deebisanii beeka waa takka namuma wal keessa qayyutu namuma keessa kana fuudhee kana kaa'u jechuudha. Ammoo inni if hin beekne wanni inni fi isa kuma kurna kan dhorkeef firmaayee liqii maquma liqiitiin gaafachuu sadaqaa naa buusi jechuudha dadhabe nama gari qas bakka sadaqaa naa buusi jiru tooftaa baasee liqii jiru jira. Laakiin walii booda sadaqaa bira kutee saamicha akkaafi saamichaa sin beeku walii. Amma waan hin dubbii tana fidee fi isin hima. namni rabbii wajji daldalatu hasadaqatu kanamas fursiisu rabbiin arjaadhaanii qabaa beekeetii taakka naaf deebisaa beekeeti namni immoo sadaqaa hin sadaqanne kan wanni takka irraachi hin baane wallee rabbii kana faqiira see takka hojii dubbii jaabar innillee jechuu baatu takka ammoo rabbi faqiira see baatullee naan galchuudha see odoon efi rabbiin faqiiraa miti duree isa beekee osoo rabbiin dachaa godheeti tokkoon keessan jeber guyyaa qiyaama toltuu akka gaaraa kana harka je laaleeti yaa rabbii kiyya duuba tuni tadhama eenyuti ennaan ta'eetii bar yaa rabbii kiyya tadha yoomumaan carraa haqe jeeti meemoorii isaa ibboode deebisee yoomumaan dalage ennaan ati guyyaa akkanaa waan akkanaan goone guyyaa dhiyoo nama tokko akkanatti masjida dura garteen fursiifne nama tokko magaalaa keessa qabdeen fursiifne nama tokko kan huccuu bareeffatee kaduraan dalagatu kadalagaan duraa dhawamte ka laaltee kanuma dhiyoo tana sawoo isa kana takka isaa dalagatu nagarre maaluma teettee as yaamtee waan baatii tana jetteen gammachiifne jaan duuba sayyaa rabbii kiyya gaara guddaa kana geessi yennaan barachiif irma hedduu siifin guddisu jira jaan akka tokkoon keessan ilmoo reeyitti xiqqoo bitee yookaan ilmoo gaalaa xiqqoo nyaachisee guddisutti rabbiin baranisii guddisa na bira kaayyattee birja obboleessa kiyya obboleettiitiyya nama rabbi bira kaayyatee rabbiin akkasi guddisee fi yaa rabbi antana isaa hin arge joosee haa godhu khayrii karana irraa taatu karas irraa taatu ulaa takka irraa hin dhabamin rabbi si haa laaffisu immoo. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.